namoonni coinii TikTok haa ta'u coinoottan onlaayinaa hedduu barbaadan Harbour Media Network sagalee keessan sagalee biizinasaati. Yeroo kamuu hojjedhaa irraa milkaa'aa isiniin jedha. Horaa bulaa deemana. guutuu addunyaa irraa iddoo kamittuu haala salphaadhaan tajaajiloota waliigalaa argachuu akkuma hojiilee dabalata onlaayinaan dalagdanii galii argachuu barbaadan akkuma san immoo warroonni TikTok irratti dalagdanii doolaara keessan baaftanii coinii keessan gara mallaqaatti jijjiirachuu barbaadan. Hordoftoota viidiyoo tanaa qaalii kabajamuuf jaalatamoo guyyaa har'aa coinoottan kan barbaadan laata? Coinii TikTok akkuma san immoo coinii immoo popo haa ta'utii coinoottan onlaayinaan barbaadan kamiyyuu cryptocurrency irratti hoo maal barbaadan isaan jedhu hunda isiniif qabadhee jira jechuudha. Namoonni coinii TikTok haa ta'u coinoottan onlaayinaa hedduu barbaadan akkuma san coinii TikTok guuttattanii TikTok keessan guddifachuu akkuma san immoo popo keessan guddifachuu popo live guddifachuu fi like haa ta'u Facebook haa ta'u postii gara garaa dalagachuu namoonni barbaadan akkuma san immoo kaardiiwwan onlaayinaan itti fayyadamtaniitiin tajaajiloottan gara garaa ittiin argattan yoo barbaadan nu qunnamuu dandeessu. Teessoowwan keenya armaan gadiitii fi asii olitti bilbila barraa'ee kanaan nu qunnamuudhaan iddoo kamuu taatanii coiniiwwan TikTokis ta'ee coiniiwwan gara garaa guuttachuu dandeessu. Kana jechuun hojiilee dabalata onlaayinaan dalagdanii galii argachuu barbaadan akkuma san immoo warroonni TikTok irratti dalagdanii doolaara keessan baaftanii coinii keessan gara mallaqaatti jijjiirachuu barbaadan coinii gara garaa iddoo gara garaatii popo irrattis haa ta'u qabdan yoo ta'e gara mallaqaatti jijjiirattanii galii gara kiisa keessanii godhachuu barbaadan akkuma san immoo coiniiwwan TikToktis ta'ee popo dabalataan bitachuus haa ta'u leevilii keessan guddifachuu galii dabalataa hedduu argachuu yoo barbaadan nu qunnamuu dandeessu. Teessoowwan armaan olii irraa Harbour Media Network yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa asii taa'u kanaan nu qunnamuu dandeessu. Biyya keessas taatanii biyya ormaa guutuu addunyaa irraa iddoo kamittuu haala salphaadhaan tajaajiloota waliigalaa argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa Kaliil ture Harbour Media Network irraa.